namoota dhibee garaagaraa qaban, namoota akkasuma seexannitti taphatte jireenya isaanii hiika jettuu kan Waaqayyoon kadhadhaa. Namoonni simbiraa hin kukkufu waan ta'e karaa naa bana. Harka wal qabaa, harkuma keessan wal qabaati qabbanaa naa bal'aa turuun fadhaatisu. Kaleessa bo'aa turree har'a sadarbileen boonyu. Ajajinuu ba'ee jira sagaleen walii kan dhufu. Harkuma keessan wal qabaase. Jinni waraanameera jawwichi cabeera. Inni bakkee nyaatee har'a irra kutamaa. Yeroo kana afur hamoota ni fadha waan ta'eef harka keessan wal qabaa. Dhibee fakkaattee afurri digintii, afurri dabtaraa, afurri qoricha namatti goote, afurri miilla hiitee jirtu, afurri laphee hiitee jirtu. Koofii! Elaape lafaan naara nuti Yesuus kun. Dabiga bakka jirtu. Sammuu qabdee, laphee qabdee, jireenya ishee qabdee, jireenya isaa qabdee, akka hin guddanne, akka nama hin taane hiitee kan jirtu kun. Kofi maqaa Yesuusin. Dabtaraan, digimtiin, mataatti kabajjatamte, wayyaatti kabajjatamte, footootti kabajjatamte, ati hafuurri hamaan kun bakka jirtu maqaa Yesuusin ol kaasii sagalee kee. Asinaa baasi dafii. Iyyaa kottu dafii. Dafii gaariyyee. Iyyaa kottu dafii. Naattee kan fitte. Hin eebbifamne. Akka hin eebbifamne kan goote. Akka nama hin taane kan goote. Akka hin guddanne kan goote. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Iyyi dafii. Dabika. Ajjeesu beela nama qabattee kan jirtu. Nama ajjeese kan jirtu. Nama ajjeese kan jirtu kun. Beela nama qabattee kan jirtu kun. Maqaa Yesuusiin. Dafii maqaa Yesuusiin. Hargufami keessa. Dabtaritti kan hojjetamte. Wayyaatti kan hojjetamte. Birritti kan hojjetamte. Baay'ee keessa. Footootti kan hojjetamte. Dabtaritti kan hojjetamte. Baay'ee keessa. Iyyaa kottu dafii. Afuurri dabtaraa, afuurri digimtii, afuurri maraatummaa, nama maraachise kan jette, qullatti nambise kan jette, qullatti dabtararraa. Baay'ee dafii. Nama ajjeese malee kan jette. Dabika. Warrikaan kana warrikaan. Baay'ee dafii. Maqaa Yesuusiin. Afuurri dabtaraa, afuurri digimtii, afuurri asmaatii. Baay'ee dafii.
waaqayyo hiiku hidhate waaqayyo hidhate hiiku waaqayyo hidhate hiiku harka keessan jabeessaa wal qabaa jabeessaa wal qabaati afurri amaan kufeereedhaa wal gaati dabalaa jedhaa ka dabalaa jedhaa dabalaati jedhaa maqaa Yesuusiin jedhaa maqaa Yesuusiin jedhaa meesa xumura maqaa Yesuusiin maqaa Yesuusiin hiddeessu gubaa'ee gurgullaa kana keessa hiddeessu maqaa Yesuusiin yaa'i keessa yaa'i abummachiisaa kan jirtu lafatti maraa kan jirtu eessa jirta yaa'i dafi dha'i lafaan dhibee qabattee kan jirtu dhibee keessa kan jirtu kun nam maraachisa malee kan jirte maraachisuu kan jedhe malee kan jirtu kun ilaa kanatti jirtu yaan ta'e nam maraachisa kan jirte qullaan buusisa nan ajjeesa yeroon koo ga'eera qarshii guddaan yoo hojjetame gaa'inaaf inni hojjetame yaa'i maqaa Yesuusiin kufirra kufi maqaa Yesuusiin I'm